kabajamtootaa fi jaallatamtoota dhaggeeffattootaaf daawwattoota Horn Miidiyaa. Sagantaa keenya guyyaa har'aa odeeffannoowwan garaagaraa qabannee dhiyaannee jirra. Hamma dhuma sagantaa keenyaatti nu faana turaan affeerraa keenya. Odeeffannoo keenya guyyaa har'aa keessattis dhimmoota dabalii taarifaa Itiyoo Telekoomiin, dhimma ulaa galaanaa irratti waan dubbatame, dhimma haleellaa mana jireenyaa pirezidaantii Raashiyaa fi dhimma Sumaaliilaand ilaalchisee walga'ii ariifachiisaa manni marii nageenyaa taasifamee fi dhimmoota biroo qabannee jirra. Hamma dhumaatti nu faana turaa isinii jenna. Itiyoo Telekoom kuufama tajaajila isaa adda baafaman irratti taarifa dabaluu beeksise. Dhaabbanni Telekoom mootummaa Itiyoo Telekoom kuufama tajaajila isaa hedduu irratti gatii dabaluuf murteessuu beeksise. Dhaabbatichi murtee kana kan fudhate baasii hojii fi kaapitaala dabalaa dhufe akkasumas dhiibbaa dinagdee maayikiroo bal'aa biyyattii keessa jiru akka sababaatti eeruu ta'uusaa ibseera. Ibsa baaseen Itiyoo Telekoom sirreeffamni taarifaa kun xiqqaa ta'uu hubachiisee haalli dinagdee qormaata keessa jiraachuu fi baasiin dhaabbatichi tajaajila kennuu fi bu'uuraalee misoomaa babal'isuuf baasu dabaluu isaatiin walqabatee murtaa'uu isaa ibseera. Dhaabbatichi fooyya'insa gatii kun itti fufiinsa tajaajila isaa eeguuf murteessaa ta'uu akkasumas babal'ina telekoomii fi bu'uuraalee dijitaalaa akka biyyaatti itti fufee jiru deeggaruuf kan kaayyeeffate ta'uusaa addeesseera. Itiyoo Telekoom akka jedhetti daballiin gatii paakeejii tajaajila tokko tokko irratti taasifamu dhiibbaa maamiloota irratti akka hin uumneef tarkaanfiiwwan of eeggannoo fudhateera. Tarkaanfiiwwan kanneen keessaa fayyadamtoota teeleebirriif onnachiiftuu fooyya'aa dabaluun kan eerame yoo ta'u, hir'inni bittaa kuufamaa dhibbentaa 10 ture gara dhibbentaa 20tti akka guddatu ibseera. Dhaabbatichi dabalataan gatiin kuufama tajaajilaa 38 kan yeroo baay'ee itti fayyadaman akka hin jijjiiramne ifatti ibseera. Akkasumas kuufama fayyadamtoota galii gadaanaa qabaniif qophaa'an kanneen akka paakeejii birrii 1, birrii 2, birrii 5 fi kuufama sa'aatii 1 sirreeffama taarifa haaraa keessaa akka hin jirres mirkaneesseera. Kuufama addaa barattootaa, barsiisotaa fi qaama miidhamtootaa irratti xiyyeeffatanis saffisaa fi haala ammaan duratti akka itti fufan Itiyoo Telekoom ibsa isaa keessatti hubachiiseera. Kunis tajaajilli Telekoom hawaasa bal'aa hundaaf dhaqqabummaa akka ta'uuf tattaaffii dhaabbatichi taasisaa jiru kan agarsiisu ta'uu ibseera. Itiyoo Telekoom daballiin gatii tajaajila kuufamaa kun kenniinsa tajaajilaa qulqullina qabu itti fufsiisuuf akkasumas inisheetiivii bu'uuraalee dijitaalaa babal'isuuf barbaachisaa ta'uu ibsuun murteen kun guutuu biyyaatti tajaajila dijitaalaa bal'inaan akka argamu taasisuuf bu'uura ta'a jechuun dhaabbatichi ibseera. Dhimma ulaa galaanaa irratti hundi waloon dhaabbachuun barbaachisaadha jedhan Dr. Geediyoon Ximootiyoos. Dhimma ulaa galaanaa irratti hundi waloon dhaabbachuun barbaachisaadha jedhan ministeera dhimma alaa Dr. Geediyoon Ximootiyoos. Dr. Geediyoon Ximootiyoos walga'ii idilee ja'affaa mana maree bakka bu'oota uummataa geggeeffame irratti gaaffilee miseensota mana marichaan ka'aniif deebii fi ibsa laataniiru. Dr. Geediyoon wayita kana Itoophiyaan biyyoota naannawwicha hedduu waliin hariiroo gaarii akka qabdu kaasaniiru. Biyyoonni gurguddoon faayidaa biyyoolessaa isaanii eegsisuuf naannichatti kan wal dorgoman ta'uu eeruun Itoophiyaanis haala faayidaa biyyoolessaa ishee eegsisuun danda'amuun hojiilee dippiloomaasii hojjechaa jiraachuu ibsaniiru. Kana malees hariiroo biyyoota ollaa waliin qabdu bu'uuraalee misoomaa kanneen akka humna elektiriikii, baaburaa fi kanneen biroon walitti dhuuf hojiin hojjetamuu cimee kan itti fufu ta'us eeraniiru. Gaaffiin ulaa galaanaa deebii akka argatuuf haala karoora tarsiimawaa waggoota dheeraa ilaalcha keessa galchuun hojjetamaa akka jiru ibsuun hawaasni idil addunyaa ajandaa Itoophiyaa akka hubatu taasisuuf hojii hojjetamuu hubachiisaniiru. Gaaffiin ulaa galaanaa gaaffii dhalootaa ta'uu fi gaaffichi mootummaa yookiin paartii tokkorraa kan ce'u ta'uu ibsaniiru. Dhimma biyyoolessaa kana ajandaa waloo godhachuun itti fufsiisuuf carraa argame hundatti fayyadamuun gaaffii kana beeksisuun barbaachisaadha jedhan.
haleellaa diroonii mana jireenyaa Puutiin irratti geggeeffame jedhame keessaa harka hin qabu jette Yuukireen. Haleellaa diroonii mana jireenyaa pireezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin irratti geggeeffame jedhame ilaalchisee Yuukireen harka keessaa hin qabu jechuun waaqqatte. Inumaayyuu Mooskoon tattaaffii waraanaa dhaabuuf godhamu akka hin milkoofne gochuuf ta'e jettee dubbii lafarra harkisuuf dubbii dharaa qindeessuudha jechuun pireezidaantiin Yuukireen Vilaadimiir Zelenskiin ibse. Ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Sergey Lavrov Yuukireen dirooniiwwan fageenya dheeraa imalan 91 ta'an fayyadamuun mana jireenyaa pireezidaantii Puutiin naannoo Volgograd jedhamu keessatti argamu irratti haleellaa geggeessuu himatan. Haleellaa Yuukireen mana jireenyaa Puutiin irratti geggeessite jedhame kana booda marii nagaa waraana dhaabuu godhamus irratti ejjennoo ishee keessa deebitee ilaaluu akka dandeessu qondaalli Raashiyaa kun ibsan. Himannaa Raashiyaan kana Zelenskiin soba adii Mooskoon haleellaa Yuukireen irratti geggeessitu itti fufuuf uumteedha jechuun dubbate. Ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Sergey Lavrov ibsa kaleessa fuula chaanaalii teelegiraamii irratti qoodaniin haleellaa diroonii mana jireenyaa pireezidaantii Puutiin irratti xiyyeeffate sirni ittisa Raashiyaa qolachuu beeksisan. Yuukireen dirooniiwwan fageenya dheeraa imalan hedduu fayyadamuus eeran. Haleellaa diroonii mana jireenyaa geggeessaa Raashiyaa irratti xiyyeeffameen namni du'es kan madaa'es akka hin jirre ibsan. Mootummaan yakkamaan Kiiv gochuun shororkeessummaa irratti bobba'e kana yaada keessa galchuun Raashiyaan marii nagaa geggeessaa jirtu irratti ejjennoo ishee keessa deebitee ilaaluuf dirqamti jedhan Lavrov. Manni maree nageenyaa UN walga'ii ariifachiisaan dhimma Somaaliyaa maal murteesse? Miseensonni mana maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii 15 magaalaa Niiworkitti walgahuun dhimma Israa'el tibbana Somaalilaandiif beekamtii kennuu irratti mari'ataniiru. Marii kana irrattis miseensonni hedduun tokkummaa fi walabummaa Somaaliyaaf deeggarsa qaban ibsaniiru. Ameerikaa irraa kan hafe hundi isaanii tarkaanfii Israa'el fudhattes mormaniiru. Miseensonni mana marichaa harki caalaan Israa'el Somaalilaandiif beekamtii kennuu ishee Somaaliyaa qofaaf otoo hin taane Filisxeemota Gaazaa irratti illee dhiibbaa guddaa qabaachuu mala jechuun morman. Ameerikaan miseensota 15 walga'ii ariifachiisaa kana irratti hirmaatan keessaa biyya qofaa Somaalilaandiif beekamtiin sirnaa kennamuu hin morminedha. Dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti itti aantuun ambaasaaddara Ameerikaa Taamii Biiruus imaammanni Ameerikaan Somaaliyaa irratti qabdu homtuu hin jijjiiramne jedhan. Kanaaf US beekamtii Ameerikaan Somaalilaandiif kennamu ilaalchisee ibsa addaa hin qabdu. Imaammata Ameerikaa irrattis jijjiiramni hin jiru jedhan. Akkasumas Israa'el hariiroo dippiloomaasii uumuuf mirga akkuma biyyoota abbaa biyyummaa qabu kamiyyuu qabdi jechuun mana marichaatti dubbatan. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota dhaggeeffattootaaf daawwattoota Hoorni Miidiyaa. Hoorni Miidiyaa filannoo keessan jalqabaa taasifattanii waan nu dhaggeeffachaa turtaniif galata guddaa qabdu. Odeeffannoon keenya har'aa kan hanga ammaatti caqasaa turtanidha. Sirba Haayiluu kitaabaa kana isin affeerree qophii biroon hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Amare ati deemnanii yaa guraa malee maaliyaa shakkee yaa guraa malee warra leemmanii lafti amare ati deemnanii. Karaa Finfinnee gubbaa maaliyaa shakkee tokkichi fardeen lama harkisu. Tokkichi fardeen lama harkisu guyyaan ajajaa warraa beekiyaa kalloo halkayyaan ni keetu narraaffisu halkayyaan keetu narraaffisu abbaayyen keenaa jibbuu yaa kudhaamatoo obboleeyyan keetis dabaallatee obboleeyyan keetis dabaallatee
isaan maaltu rakkisee yaadamaan makaa nafsitu barbaadee wal jaallate nafsitu barbaadee wal jaallate ohoo yaa guraa malee maali yaa shaggee yaa guraa malee warra leemmanii lafti naammaree ati deemnanee. Garam morma ke bare atam sinjedu akanani namarafama akanani namarafama garam gimbira darbu ya kudamato dalgamarama 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 garam morma ke bare atam sinjedu akanani namarafama akanani namarafama oh ya gura male mani ashake ya gura male warra lemani naftina amare ati demnane belamni yomi adama malo naimi belamni yomi yo karaba usido we akololeto kalara na derbilomi gidaro be akololeto gidaro be gitumani dideka magamalata ya kalayoto tibabu te gitumani walla gadani dede saya kololeto mata te sakilingone yadu agari ajeftu yadam mamalo alif sop kilingone densa to belamni yomi yadam mamalo naimi belamni yomi yokaraba usido we akololeto kalara na derbilomi warri jaarsa baase nadhaan dhufee